Siree jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyyoo Diijoo Bijaaraan tanaa qabatanii dhiyaatee jiraam. Abbaan gadaa guddaan du'aan boqochuun isaa dhagameeti jiraam. Dhalataan Oromoo hoogganaa qilleensa Yuugaandaadhaa kan ta'e eenyu kan jedhuuf Girmaan Warqee eenyu kan jedhu hanga xumurichaatti waliin ilaalla. Oduu keenya gara bal'inaatti immoo wayitaaniif dabarrutti obbo Lagaseen du'aan addunyaa kana irraa boqochuun isaa dhagameeti jira. Kanaanis immoo hooggantoonni Oromootii fi akkasumas abbootiin gadaa Oromoo martinuu gadda itti dhagahame ibsachaa jiran. Kanaan kan duraatti irratti kan gadda itti ibsachaa jiran obbo Jawaar Mohammadii fi akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ammoo obbo Shimallis Abdiisaa fuula feesbuukii isaa irratti akka jechuun barreessan. Du'aan addunyaa kana irraa boqochuu Piroofeesar Asmaarom Laggasaa yommuu dhaga'u gadda guddaatu natti dhagahame jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsan. Piroofeesar Asmaarom ijoo eenyummaa fi Oromoodhaa kan ta'an yoo ta'us akkasumas sirna gadaa isaan gadaa irrattii fi akkasumas barreessanii turan kanneen adda addaatis ni jiran jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaniitu turan. Kanaan durattis qorannoo sirna gadaa kamiifuu bu'uuraalee ta'anii fi tajaajila guddaa kan kennaa turan qorannoowwan Piroofeesar Asmaarom uummata keenya wal harkaa akkaaniif furanii ittiin fayyadamanii fi sirna gadaadhaa hedduu kan mul'isedha. Kana irrattiinis immoo bulchiinsa dimokiraatawaa fi inni jalqabaatis uummata keenya birattis madduudhaa fi akkasumas addunyaafis kan beeksisedha jedha pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ammaa. Haaluma kanaan biyyattii keenya keessattis Afrikaan ka'umsa sirna dimokiraasii haala eeguun akkaaniif hin barbaachifne kan hubachiisedha jedha. Beekaan akka Piroofeesar Asmaarom Laggasaa adabuun uummata keenyaafis miidhaa guddaadha. Faanni isaaniitis uummata keenya biratti siidaa jiraataa bara baraaf kan dhaabbatudha jechuudhaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatis ibsaniiti jiran. Kanaan qofaanis osoo hin taane lubbuu isaatii fi qaanii jannataa haa kennu jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa ibsaniitu turan. Namoonni hedduun immoo haala miidiyaa isaanii irratti barreessaniinis namni kun nama seenaa guddaa qabaachuun beekamuu fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Lammaa Magarsaa irraayis xalayaa beekumtiidhaatis nama fudhataniitis turan. Garuutuu immoo namoonni hedduun fuula miidiyaa isaanii irrattis kan barreessanii turan abbaan walaloo beekamaa fi jaalatamaa uummata Oromoo biratti kan ta'e Dr. Lataa Qana'ii akkana jechuudhaan fuula miidiyaa isaa irratti innis barreesseeti ture. Namni kun immoo garuutuu nama dhalataa lammii Eertiraadhaati. Seenaa gadaadhaa fi aadaa Oromoo mara barbaadee iddoo jirtu walitti qabee nama barbaadee mul'isa jechuudhaan dubbateeti ture. Garuu immoo du'aan boqochuu isaa irrattiinis ilaalchisee obbo Asmaaram Laggaseedhaatiif namoonni hedduun gadda itti dhagahames hin mul'isaati jiran. Inni biyya keessaa hojjechaa turee fi du'aan boqochuun isaa uummata Oromoo biratti hedduu kan isaan hedduu kan miidhee ture. Gurraandhala 5 bara 2000 fi Gurraandhala 5 bara 1930 akka Eertiraatti kan dhalatan Asmaarom qorannoowwan gadaa fagootti akkaaniif kaasuu fi tajaajila jiru mara irrattuu sirna gadaa Oromoo irratti akkaaniif geggeessuufis nama yeroo hedduufis hojjechaadhaatis ture jechuudhaan himatanii turan. Waldaan qorannoo Oromoodhaatiifis Waaqoo har ibsa baaseen Asmaarom du'a isaatiin oduu isaa dhagahuun ibsa qorataa fira Oromoo jechuudhaan gadda itti dhagahame ibsachaati turan. Gadda ibsanis waldichi Asmaarom hojii qorannoo duudhaadhaatii fi akkasumas gadaa Oromoodhaa keessatti seenaadhaa fi aadaa irratti hojjetanii lubbuu isaanii kan hanga darbuutti hawaasummaa uummata Afrikaa irra jiru maraafuu jijjiirama guddaa kan mul'isan jechuun dubbataniiti turan. Kanaan qofa osoo hin taane hooggantoonni biyyoota garaagaraa dhaamsa guddaa qaban wal duraa duubaan ibsaati turan. Nama akkanaa dhabuun isaaniitis gadda guddaatti dhagahame. Ammoo oduu keenya lammaffaatti yooniif dabarru obbo Girmaa Warqee sarara daandii xiyyaara Ugaandaa akka geggeessaniif muudamuun isaatis dhagahameeti jira. Ugandaan kan dhiyeenya kana immoo filannoo geggeessaadhaa turte. Har'a immoo dhalataa Oromoo kan yeroo ammaan duraatiif geggeessaa daandii xiyyaara Itoophiyaa ture. Amma immoo Ugaandaatti akka geggeessuuf qopheessiseeti
jirti. Pireezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveniin rakkoon bulchiinsaa fi tasgabbii hojii sarara daandii xiyyaaraa biyya isaanii mudateef furmaata waaraa kaa'uuf hojii gaggeessaa olaanaa sarara daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waaqayoo hoogganaa daandii xiyyaaraa Yuugaandaa gochuun muudeeti jira. Obbo Girmaa Warqee hoogganaa daandii xiyyaaraa Yuugaandaa gochuun muuduu isaaniitiinis akkasumas Naayil Poost gabaaseeti jira. Ji'a darban keessatti daandiin xiyyaaraa Yuugaandaa rakkoo mudachuudhaan badaa fi akkasumas hojii oolmaa daldalaa dhaabuu fi wal dhabdee hooggansaa keessa seenee turuunis Naayil Poost gabaaseeti jira. Haala kanaanis hordofee pireezidaantii Museveniin ji'a darbee qorannoo bal'aa akkaaniif gaggeeffamu ajajuun pireezidaantichi hojii gaggeessaa olaantummaadhaa fi daandii xiyyaaraa Yuugaandaa Jennefer Baamutarkii aangoo irraa kaasuun hooggansa daandii xiyyaaraa biyyaalessaa kan jijjiiruuf tarkaanfii fudhataniiti jiran. Kanaanis hojii gaggeessaa olaanaa daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii Girmaa Warqeen daandii xiyyaaraa Yuugaandaa akka hooggananiif pireezidaantichi yaada dhiyeessaniiti jiran. Kunis kan yaadame rakkoo daandii xiyyaaraa kanaafis furmaata haaraa barbaaduuf akkaaniif ta'es ibsan. Tarkaanfiin kun daandiin xiyyaaraa Yuugaandaa keessatti hooggansa bal'aa kan hoogganaan daandii xiyyaaraa Itoophiyaa duraanii Girmaa Warqeen bara 2004 hanga bara 2011tti hooggansa olaanaa tajaajilaa kan turan yoo ta'us boodarra immoo dura ta'an boordii dhaabbatichaa turaniin yeroo hooggansa isaanii keessatti daandii qilleensa Itoophiyaa bal'inaan fooyyessaa kaaniif turan hojii bu'aadhaa fi olaanaa galmeessuu akka danda'anis xiyyaarri Itoophiyaa Afrikaa irratti adda durummaadhaan akka mul'atus taasisameeti jira. Yaadni obbo Girmaa Warqee muuduu fi jedhu fedhii mootummaa Yuugaandaa hooggansa difeeshinii Afrikaa keessatti muuxannoo fi milkiidhaan qaburraa fayyadamuu qabu akkaaniif calaqqisiisuun ibsameeti jira.